Kanaan boodaati abdii maalii qabdare homaayyuu abdii hin qabdu. Abdiin ati qabdu tokkicha duwwaadha, innis kayitii of balleessi. Kayi eeyyanii biyya lafaa kanarra teechee rakkattuurra ammuma kayitii of ajjeesi. Of balleessi bakka hin dhiphatinii kana caala maaliif hin rakkatta? Amma yoomitti obsiteetiin dandeesse? Kayitii raawwadhu, kayitii of balleessi. Maaliif inni batta? Maaliif yaaddoofta? Kaatee keessa of hin ibtu? Salphaa dhakkuu fakkaata. Cica of godhi, of balleessi bakka. Kanaan booda abdiin qabdu ati. Eeyyanii abdiin qabdu. Wanti hundumtuu si gateera siin. Wanti hundumtuu si bira darbeera siin. Kanaafiyyuu kanaan booda humaayyuu abdiin qabdu. Abdiin ati qabdu kanaan booda yoo of ajjeeste duwwaa. Abdiin kee kanaan booda du'a duwwaadha. Lafiitti raawwadha. Yaa nama isa dhiiga Kiristoositiin bitamte, maaliifiin akkanatti hin teessa? Maali maal taate? Fuula kee yoo ilaalan nama dhiphate wayii fakkaatta, nama abdii kutate wayii fakkaatta. Maali maal taate? Yaa mucaa isaa Kiristoos dhiiga isaatiin bitate, maaliifiin akkanatti hin teecha? Ayyoon silaalu waan dhiphatte wayii natti fakkaatte, nama abdii kutatte wayii natti fakkaatte. Maaliifiin maal taate garuu akkamii har'a kadhannaa hin godhanne moo waan qorumsanti seente natti fakkaate? Waan hundumaafiyyuu maaliifiin hin kadhattu turte? Osoo kadhatte qorumsa akka kanaatti seentu turte. Yaa mucaa Waaqayyoo isa dhiiga Kiristoositiin bitamte. Haaluma jireenyaa kan na dhiphise. Eeyyanii inni sirriidha. Haalli jireenyaa nama yaachisa. Haalli jireenyaa nama dhiphisa. Haalli jireenyaa abdii nama kutachiisa. Garuu namni Waaqayyoo immoo yoomiyyuu abdii hin kutu. Maaliif yoo jette moo amma fedheeyyuu dachee kanarratti yoo rakkate borummoo rakkoo kana keessaa hin baa waan ta'eefiyyuu yoo du'eetuma dachee kanarraa godaaneeyyuu gara jireenya bara baraa waan adeemuufiyyuu hin dhiphatu. Amma fedhee dhiphatus abdii hin kutatu. Ati garuu yoon silaalu nama abdii wayii murate natti fakkaatte. Maaliifiin garuu kanatti abdii kee kutatte akkanatti? Ani koo erga abdii kutadhe baay'ee ture. Inni irra rakkise, inni irra natti ulfaate kun darbuu danda'a jedhee tana calliseetuma dha. Ani erga abdii kutadhe tureera bubbuleera. Kanaan booda abdii maaliin qabu? Abdiin ani kanaan booda qabu maali? Wanti hundumtuu na darbee, wanti hundumtuu na gate. Kanaan hojjedha hin jedhe naaf milkaa'u. Sanan hojjedha jedhe naaf milkaa'u. Itti yaadeerras irra akkasuma jedheera garuu naaf milkaa'u. Akkamitti abdii godhachuu danda'a? Ati yoo yaade garanatti yoo yaade humna cufaanis an akkam ta'u sun bakkaan abdii qabu kana mannaa bakka afachiisiiti keessa akkamiitu maqaa murteessera na fudhatta murteessa bakkaan akan sun waan dura rakkina kana keessa ofii kun waan barbaachisa sa'aatii kun kan barbaadu abdii biraas hin qabu abdii kiyya tokkitti kan carraa qabu waan jechuun danda'a. Carraan nama takka akka nama maalan godhaana. Maqaa Gooftaa Iyesuus Kiristoositiin hafuurri hamaan kana si yaachisiisu. Hafuurri hamaan waa'ee kanaa gurra keetii irratti hosusu. Hafuurri hamaan jireenya kee irratti danqaaraa kaa'u. Maqaa Gooftaa Iyesuus Kiristoositiin sirraa cabu.
Elaa mucaan nana inni nan siif dhaamu inni nan si hubachiisus ishii tana qalbeeffadhu. Guyyaan dhumaa waan ga'eefiyyuu hafuurichi hamaa seexanichi kophaa kiyya si walitti gad hin bu'u, kophaa kiyya abidda bara baraatti hin darbatamu, kophaa kiyya firdii hin fudhadhu jedheetiin dhaloota baay'ee lafarraa arraabatiin jira. Namoonni baay'een olii adeemtonni baay'een qorumsa seexanni kun itti fide mo'achuu dadhabaniitiin qorumsa kana keessatti kufanii qorumsa kana kan nyaataman hedduu isaaniitiin jiru. Ati garuu seexanni waa'ee akkanaa yommuu sirratti usuusu dafiitii kadhannaa godhadhu malee dandeessee hin ceetu. Kanaafidha kadhannaan humna qaba kan jedhame. Yommuu seexanni waan akkanaa gurra keetirratti ususu, yommuu waan hamaa akkanaa si yaachisiisu, dafiitii Waaqayyoon kadhadhu. Dafiitii Waaqayyoon araaraa kadhadhu. Dafiitii gara Waaqayyootti deebi'i. Dafiitii gara Waaqayyoo keetti iyyi malee seexanichis nyaachuudhaaf deema. Seexanichi qaarriffaa isaarra si buufachuudhaaf deema. Inni ati hubachuu qabdu, inni ati yaaduu qabdu, inni ati irratti xiinxaluu qabdu, qabxiin inni guddaan isa kanadha. Na caqasi sirriitti. Namoonni tokko tokko akkas jedhaniitiin haasa'u. Namoonni tokko tokko akkas jedhaniitiin yaadu. Bakka rakkina kana keessa, bakka dhiphoo kana keessa yoon of ajjeese bichaan obbaafadha jedhu. Garuu immoo of ajjeesanii waan zanaa jedhanii boolla keessa ciisanii waan boqotan itti fakkaate. Garuu akkas miti. Dhiphina kana caalutti seenu, rakkina kana caalutti seenu, boo'u ilkaan qaruutti seenu. Isa kana hubadhu, isa kanas itti yaadi, isa kana irrattis xiinxali. Of ajjeesuun kee salphaadha. Daqiiqa lama keessatti yoo hin duuta. Garuu erga duuteen boodamoo eessa akka deemtu bari. Namni of ajjeese gonkumayyuu mootummaa Waaqayyoo hin galu waan ta'eefiyyuu namni lubbuu isaa galaafate akkasuma nafse gadaayii waan ta'eefiyyuu akka waan lubbuu nama isa kan kaanii ajjeesetti lakkaawama. Waaqayyos immoo gara mootummaa isaatitti hin fudhatu. Firdii irra dhaabeetiin firdii fudhachiisiitiin gara Si'oolitti gadi darbata. Isa kana sirriitti hubadhu. Isa kana sirriitti hubadhu. Ati bakka ofin ajjeesa dhiphina kana keessa siqaayii kana keessa ofin hiika jetteetii yaadda miti. Dhuguma siin jedha siqaayii isa caalu siqaayii bara baraa dhiphina bara baraatti seenta. Kanaafiyyuu of eeggadhu. Of eeggadhu. Seexanni qorumsa akkanaa yommuu sitti fide, yommuu inni si goyyomsee gurra keetitti ususu, yommuu inni abdii si kutachiisu, ati dafii gara Waaqayyootti iyyi. Yaa Waaqayyo, qorumsa akkanaatu na mudate, maaloo fedha kee yoo ta'e na ceesisi jedheeti gara Waaqayyoo keetitti iyyi. Waaqayyo immoo si ceesisa. Waaqayyo immoo si ceesisa. Boru gaafa Waaqayyo immoo rakkina kee dhiphoo kee kana immoo sirraa fuudheetiin calaasu. Wanti hundumtiyyuu yommuutiin darbu wayyoo yeroo san osoon akkas of godheetiin jiraadhee sila ani har'a nama galataa miti. Osoon hogguu sana of ajjeesetiin jiraadhee har'aa ni dhaabadhee Waaqayyo kiyya hin faarfadhu miti jetteetiin of gaafatta turte. Kanaafiyyuu Waaqayyo yaada akkasii sirra haa calaasu. Innummoo sirraa calaasa. Seexanni yaada akkasii yeroo tokko tokko gurra keetitti fideetiin in hasaasa. Ati immoo maqaa Iyesuus Kiristoositiin jedhi, inni immoo si dhiisiitiin adeema. Seexanaa mormaa inni immoo si dhiisiitiin adeema jedhameetiin caafameetiin jira mitiire. Caafanni qulqulluun akkasumaan hin barreeffamne. Xiqsii akkanaa kanafaa dhaqiitii dubbifadhuuti ittiin jajjabaadhuuti. Amma Iyesuus deebi'ee dhufutti obsiitii eeggadhu. Arrashii kanas si hubachiisa jedhee tananii nagaa fi araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo si faanaa ta'u. Ansi fiira jettee na jajjabeessitee abdiin abdii hortee akkan hin yaadannee burqaara ittiin haguunni isaatti juftee yeroo yaadee rakkina akka lafaa naa dhuftee gaatii barruun kee naaf ifaa. Akkamittiin dhufee jireenya naaf hirtee nama du'ee guduunfaasaa furtee. Akkamittiin dhufee jireenya naaf hirtee nama du'ee guduunfaasaa furtee.